السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك هنا كوجمتو تداوتو تا عاشا عند كديرتو أكم جرتان ونجا جرا الحمد لله رب العالمين داوتو تكينا الروان هارا وكبردسني الفجرة إن اسمع لي وجدتان أرى أكم أرجتان كنا منا مال جرمان تكون غاز انت غرغرم كيس جرا غاز دام بكم بيكينا كيستي أشتي موت مال جتاني يا الله دبا غازي ومال جاني نكسمه ميشان نكون دبا جرا ما منا بيارا باتي hundumaa fayyada wata takenna akkuma argitan kanatti kun kalarii lama qabate jira kalar ma fayda bas akka malee moofamatu jira biyya keessa asitti immoo xiqqishuun tun dasna jette gatii si gaafadhee jira gatiin sillee qarshii 6,000 jedhaniin gaazii keessa jiru wajjin jechuudha daawwattoota kenna baay'ee namatti tolti bakka taa'anitti illee hojjetutu hin danda'ama ta'an immoo isa osoo hin taane amma ka barbaachisu mana keessatti wanti xiqqoo tanaaf osoo hin taane gaazii guddaa kanatu barbaachisadhee yaadaani wanti kiyya fide qayyaree jira akkana gara gasiifadhee jedheen booda maaliif namni barbaadan namoonni oobini bitatan yoo jiraatan kan hin jiru jedhee namni yaaduu jira jechuudha biyya keenya keessatti wanti tokko tokko argamu jedhee namni yaaduu hedduu jira dhiifama raayyuun na jeeqe jedhuudhaan kanumaafin haala kanaan haa daawwattan jedhee ani waan ofii kiyyaa fayyadame isinillee akka fayyadamtaniif viidiyoo xiqqootan isinii mara jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kanatti xiqqalleen guguddalleen ni jira jechuudha daawwattoota keenya itti fayyadame isaa sirriitti beektan namoonni biyya namaa keessa dalaydan jechuudha xixiqqoon tunniin akkanumatti osoo hin taane fidaniitiin eegasiitti namaa guutanii fudhatanii kan ammootu kallattii mara akkuma biyya arabaasan ka guutame lafa jira hamma warroonni isinti mul'atu kun hundi isaa ka guutameedha fiddanii kamana keessanii duwwaa santi kentanii keessan fudhatanii deemuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isa bichaan adda fayyadamne jechuun ni ulfaata garuu namni gaazii qabu namni mabraatii fayyadamu jechuudha. Gizee mabraatiin badee akka taa'eesuma eeggataa hin oolle kana jidduun fayyadamuun ni danda'ama. Haala kanaan agarsiisinaaf erginaan jedhe namichi maaliif irratti hin galu jedhanii shakkanii akkanuma zimjanii tuun bitan akkuma biyya arabaasan jechuudha. Sababa saniifin kun haala kanaan itti agarsiisee jechuudha daawwattoota keenya. Asitti immoo Kadir Arabiyaa Majlisii namni ajajatee jira aadaamuma keessa asuma dhaqii mana keenya numattari jedhanii haala kanaan mana isaa dhaqee mattaraa jira jechuudha. Kana maaliif keessi ni olchisinti fakkaate daawwattoota keenya namoonni hedduu yeroo baay'ee yeroo Arabiyaa Majlisii ajajatanu meetira mana keetii natti himii yeroo an jedhuun meetira manaa san ifa godhanii naaf hin himan garuu Arabiyaa Majlisii hojjechiisuudhaaf dirqama meetira manaa nu barbaachisa daawwattoota keenya haala kanaan bakka inni jirutti deemee lakka'aa jira jechuudha mana deemee maaliif akka irratti galuuf jechaadha. Warri keessanillee gizee lakkaasiftan haala kanaan meetira ammattaree osoo isinii kenne baay'ee gaariidha jechuudha daawwattoota keenya akkasii hin taane dogoggora qabaannaan gaafa gara manaa gale Arabiyaa Majlisichi isin gammachiisuu dhiisuu danda'a. Sababni isaallee fakkeenyaaf bakka kanatti akka galu jettanii hojjechiiftanii bakka sanatti yoo hin galin ani garuu gara kiyyaan adabbara maaliif akkanuma zirikirkii ta'a jechuudha daawwattoota keenya kanaa jecha yeroo Arabiyaa Majlisii hojjechiifachuudhaaf qophooftan duraan dursitanii kaarii mana keessanii itti yaaduu qabdanii Arabiyaa Majlisii immoo meeqa warroonni jettan yeroo viidiyoon Arabiyaa Majlisii gadhiifame yoo warra akkasitti gaafattan Arabiyaa Majlisiin akkuma ol ka'iinsi isaa wal caaluun akkuma kwaaltiin isaa wal caaluun waa hedduu isaa hojiin isaa akka wal caaluun gatiin isaa wal caalaa hundi Arabiyaa Majlisiin tokko miti jechuudha daawwattoota keenya isin beekuu qabdan tiknasii lafarraa ol ka'iinsa isaatiin immoo diizaayinii adda addaatiin warroonni hababaa qaban warroonni duubarra fireemii yookaan mukaan hojjetaman sunniin gatiin isaanii dabalama kunin immoo gatiin isaa hin qannasa jechuudha daawwattoota keenya Arabiyaa Majlisiin kaaniin takka inni gadaan naga 7,500 irraa qabee haa 12,000 13,000 tti jira jechuudha yeroo ammaa kana jecha daawwattoota keenya wanti isin beekuu qabdan Arabiyaa Majlisichi an filadhe sun akkamiiti waan jedhu beekuu qabdanii dhiifama viidiyoo ka duubaa dura oolche duraa immoo duuba oolche amma ganaa gizee seenaa jiranidha gara gibbii warricha Arabiyaa Majlisii barbaadutti gizee seenaa jiranidha daawwattoota keenya. Kana fakkaata asuma warri illee gibbii fi ilaallachuu danda'an haala kanaan immoo maggaarajaa karraallee namatti arijetteerti maggaarajaa karraallee laalee fi Arabiyaa Majlisii lafa isaa laalee waan hundaas sirreessee fi dhufee jechuudha Kadiir inshaallah gaafa hojjetamee xumurame immoo itti galchinee fi maggaarajas fannisnee waan hunda faagoone in laaltan jennee abdii qabna inshaallah isaanillee rabbi nagaan itti galchuu nullee mootu nama hojjetee haala sanii isaanii tarakkabu rabbi haa taasisu isiniin jedha daawwattoota keenya warroonni mootu yeroo baay'ee dhuftanii koomenti dhalleen hundeebisus nu jalaan dubbattu jetta waasaappiidhaan kootta baay'inaan waasaappii fayyadama gara waasaappiitiin kootta isiniin jedha yoo armu sagalee ergitanii armu isinii deebisuu dhabeellee waan namnatti baay'atuuf malee waan biraatiif miti obsaan eeggadha isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenya
waliyobsu waanuma jiru anillee hojii online bicha sontaaneen jira miree ilmi namaa bu'aa bahii hedduutu jira suuqii fakkeenyaa fi gisee tokko suuqii keessa taa'ee fa'aadha kan sagalee isinii deebisu yeroo isaan namnummaan dhufee gisee nagaa tolle gisee ani nama sadii akka gaariitti hin deebisne jira jechuudha daawwattoota keenya jiruu duniyaa tana ni mooyannaa jennee waan hundattuu seennee dalagaa jirra biyya keessallee ta'ee isinitti illee online gurguraa jirra jechuudha daawwattoota keenya kana jecha isinillee obsaan walaa eeggannu obsaan anis isin keessummeessa isinillee obsaan na eeggadha warra isin keessummeessee meeshaa keessan immoo naageessi jettanii isinirraa turellee inshallah tartiib motaraa keessaniitiin isinii geessa kanuma keessatti immoo isiniin jechuu barbaadu namoonni tokko meeshaa bitatu barbaadanii ariitii kanaan dhaqqabsiiftu warri jettan immoo ni jira warra teessifachuu barbaadu gara duubatti oolchee warra mootuyyuu ariitii qabu san gara fuulduratti oolchee haala saniin keessummeessaa jira jechuudha daawwattoota keenya kana waan isiniin jedhuuf anarraa xalabachuu barbaadanii akka sababa lakkoofsa kaasuu bilbila kaasuu dhabeen komentii jala dhuftanii warri aartanii barreessitantu jira dhiifama isiniin jechuu barbaada daawwattoota kiyyaa hunda keessanuu ija takkaan isin laalaa isin hunduuyyuu wallaahi obboleeyyan tiyyaa obboleeyyan akiraati rabbiin nagaan biyyatti isin haa deebisuu isin bira haa jiraatu rabbi ammaaf xumuree jira daawwattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu